galchu jenna bakka jirtanii obboleeyyan keenya isin hundinuu akka nuun hiitanii isin barbaannaa kunoo rakkanneerraa keessatti waan qayyara nu qabnu waan uffannu hin qabnu feestala uffannee jiraanna. Dagartan tana waggaa nurra teetti shurraafni takka ta'e isin gartan tun tanarrattuu hin jireen nurra fixxeersi. Isin hunduu waan argaa jirtanii obboleeyyan keenya rakkinnaaf isiniif boonna bakka jirtanii nu iyyaa akka isiniin jedha jabaadhaatii nuuf iyyaa rakkanneerraa. Ani maqaan kiyya Mu'aaz Bakar jedhama. Ormiin kee meeqa? Umriin kiyya 19. Umriin kiyya 19. Orgaa mana hidhaa seenee ji'a 10 amma laal ji'a 10. Nagaa isiniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii kootii akkam nagaa keessanii ani nagaadha. Baga nagaa qabaattanii yeroo kana geessanii nagaa qabaachuun hunduma caala. Egaa nu lafa nagaa jirra, iddoo nagaa jirra jennee keessi keenyallee nagaa nuun qabu obboloota keenya akkasitti rakkachaa dhiphachaa yaaddoo garaagaraa keessa jiran mana hidhaa keessatti dararamaa jiran beela'aa jiran kana argaati. Keessi keenya nagaa nuun qabochaadha. Garuu obboloota kanaaf sagalee haa taanu. Waaqayyo isaaniif haa birmatu, waaqayyo isaaniif haa dhaabatu. Akkuma keenya in hojjenna jedhaniitu kan biyyaa ba'anii. Garuu biyyaa ba'anii immoo deebi'anii immoo akkasitti mana hidhaa keessatti dararamanii hidhamanii rakkatanii kan ji'a 8 kan waggaa meeqaa keessattuu daa'imman xixiqqoo baatanii achi keessatti kan rakkatan jechaadha dhugaa dubbachuudhaafi. Gara jabummaan ilma namaa kanaa akkam akka ta'e anaan na dhiba garuu baay'ee tokko na dhibachaadha. Akkam akka namni baqa nuyi nama isaan irraa wanti gargar nu godhe tokko illee hin jiru. Isaanis nama nuyis nama. Uumamuun keenya tokkicha uumaan keenya tokkicha wanti gargar nu godhe tokko illee hin jiru. Bifaa yoo gargar taane iyyuu. Garuu waggaa akkasittiin ilmaan keenya dararanii nu dararan baay'ee tokko sammuu keenyatti nutti dhaga'ama. Kanaaf waaqayyo isaaniif haa birmatu sagalee taafii sagalee haa taanuu fi maal jenna mootummaa keenya yoo an argu ta'e garuu in arga waggaa akkaatti ijoolleen akkaatti bu'aa viidiyoodhaan bahan kana argeetuma kaayoo nuuf birmate waan guddaadha isiniin jedha keessattuu ijoollota achi keessatti daamoota xixiqqoo dubartoota. Dubartoota akkam akka isaan garaa jabaatan baay'ee na dhuba. Dhugaa rabbii nama dubartii of jalaan qaban ta'uu akkuma dubartoota isaanii kana dubartoonni keenyas daa'ima akkuma isaan hunduma caala daa'ima isaanii jaallatan kana nullee akkasuma maaliif akkasitti akka hin yaadne garuu jarri kun ani hin beeku. Kanaaf baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa rabbii jechaadha. Ho'a keessa ciisu. Qorraanis qorra keessa ciisu kana keessa immoo hin dhabamu kan lubbuu isaa achi keessatti darabachaadha. Iddoo nagaa qabu jiraachuun dhugaa rabbii dubbachuudhaaf jecha fakkeenya biyya keenya keessa jiraanna yoo jenne biyyi keenya ikoonomiisaa ulfaataa wanti hojjetan hin jiru hojiin hin jiru bakka yaaddoo garaagaraa du'a waan hedduu dararama waan walumaan argaa oollu kanama baqachuuf jecha ijoolleen keenya baqatanii gara biyyoota garaagaraa keessa deemu. Biyyoota garaagaraa keessatti kan miidhaman, kan du'an, kan baqa waan hedduudhaan dabarfaman baay'eetu jira. Kanaaf kana rabbii bichaan akkam godhee akkatti nurra dabarsu garuu suma beeka. Baraan boo'icha ta'e, baraan yaaddoo ta'e, baraan dhiphina ta'e dhugaa rabbii jechaadha. Waanuma baqa kuni darbeera baqa amma nagaan bu'eera. Jennee yeroo yaadnu keessattis biyya keenya keessatti nagaan isin bu'u. Biyya ormaa keessattis akkasitti dararamuudha akkasitti baqa. Mana hidhaa keessatti gubachuudha. Qoonqoo danda'anii bishaan beeluu danda'anii dheebuu danda'anii akkasitti dararamaa jiru. Dhugaa rabbi akkamitti akkasinitti dhaga'amu isintu beeka. Ani baay'ee tokko natti dhaga'ame keessi koo nagadde garaan koo nagadde jechaadha. Ijoollota xixiqqoo kana laalee garaan koo nagadde ishiiwwan xixiqqoo ishii baattamtu dubartii ulfaa ishii garaatti baattu an akkam akka gara jabummaan akkasii dubartoota ulfaa kana akkasitti ilaalanii washaqanii bakka ho'aa kanatti darbatanii bakka qorraa kanatti darbatanii ta'u
miidhamtu aduutu baqa ni dantaa keenya hin qaban jechaadha bara jarri kun. Siruma waa'eedhuma keenya dhuma eenyuma keenya yoo qaban iddoo akka isaaniitii bakka tokkotti dhufuu danda'u. Garuu immoo guyyaa tokko hin farada. Rabbiin hin farada hin dhiisu ilmaan isaatiif hin farada dhugaa Waaqayyo hin dhiisu. Kanaaf sagalee taa'aa fi akkasumarree akkuma amantii keessanitti du'aa godhaa fi kadhadhaa fi hin baasa. Maal beenna annuuf dadhabamee nutti ulfaate Waaqayyoof salphaadha. Inni danda'a ijji Rabbii lafa hundumaa in arga. Waaqayyoo gaafa guyyaan isaa ga'eef dhaloota kanaa achi keessaa hidhaa kana keessaa isaan baasetu nagaadhaan biyya isaaniitti galche sammuu keenya nagaa nu argate keessi keenya nu boqota. Kanaaf baay'ee nama gaddisiisa dhugaa Rabbiiti. Sagalee taa'aa fi warroonni miidiyaa gurguddaa qabdanis sagalee taa'aa fi adaraa keessan sagaleedhuma taa'aa fi too'i adaraa keessan akka Waaqayyo guyyaa fidee fi gara laafummaa isaanii fidee fi akka biyya isaanii galanii wanti fedhe haafu maal godhu miti gara kamittuu jireenya hin jiru yaaddoodhuma garri kamiyyuu dhiphinuma garri kamiyyuu boo'ichuma. Yaa ta'u malee immoo biyyuma ofii keessatti immoo bishaan gurraachisan illee dhuganii too gaafa duuti dhuftillee duudhuma sana wayya fakkaata xiqqoodhuma ishii malee waama baay'ees miti. Innaa kanaafi sagalee haa ta'an fi sagalee ta'anii fi too gara biyya isaanii akka imalanii bakka mootummaadhumti keenya kun yoo argee nullee maal argaa miti warruma miidiyaa gurguddaa illee yoo argee gara biyya isaanitti uummata isaa kana otoo gashee baay'ee tokko nuti tola. Ani nuyi mirmannaa hin qabnu mirmannaa hin qabnu. Eenyu nu dhaqqabas hin jennu nama miti wabiin keenya Rabbiin qofadha. Isa bichaatu wabii nuuf ta'e. Wabii keenya isumatti of kennina. Adaraa kadhata kadhadhaa fi dhugaa Waaqayyoo jechaadha. Bishaaniif midhaan irraa yoo lagne odoo soomaaf sagada qabanneetu kadhannee fi dhaloota kana barri dhufee fi Rabbiin harka isaatiin baasee nagaadhaan gashee baay'ee tokko keessi keenya nagaa argata jechaadha. Ani ijoollota sana yeroon argu keessi koo na cabe dhugaa Rabbii baay'ee na cabe daa'imoota dubartoota kana yeroon argu keessi koo baay'ee na gadde. Bakka hammam akkan jedhuu fi akkam akkan jedhutu na dhibe jechaadha. Gar kamitti boqonnaa gar kamitti jenneetu nagaa arganna gar kamitti iddoo kamitti nuuf ta'a nagaan kana hin jedhu nu keessan galee biyya lafaa egaa nagaan hin jiru. Keessattuu immoo Ormoonni hin jiraatu akkuma haateetti hin jiraatu. Keenya kun Itoophiyaawii keenya kana waanuma mo'anyuu godhataniitu bakka yaa rabbati faradi yaa rabbati nagaadhaan isaan baasi biyya sana keessaa isaan baasi hidhaa sana keessaa isaan baasi gubaa keessaa isaan baasi ati birmadhuuf ati dhaabadhuuf adaraa keessan du'aa godhaa fi kadhata godhaa fi akkuma amantii keessanitti kadhadhaa fi nu dhagaa in oolcha dhaloota kana hin baasa harka isaatiin hin gargaara ibidda keessaa qorra keessaa isaan baasa yaaddoo keessaa isaan baasa dhiphina keessaa isaan baasa. Adaraa kadhatumaan bukkee dhaabadhaa fi du'aa godhaa fi akkuma amantii keessanitti Rabbii keessanitti bo'aa fi adaraa maaloo nu ga'eera dhugaa Rabbiiti. Yaa inni dhiphinni inni yaaddoon inni biyyaatu nu gaanne kun immoo amma yoomitti bara baraan dhiphannee bara baraan yaaddoof na gola ormaa keessatti dhugaa Waaqayyo jecha. Kanaafiyyuu nagaadhaan akka isaan baasu isaaniif kadhata keessaniin bukkee dhaabadhaa sagalee illee ta'aa fi miidiyaa hundi gaafa sagalee ta'ee fi uummata kana biyyoota gurguddatan laalanii baasuu danda'u dhugaa Rabbi sagalee kana. Kanaaf akkasii isiniin jedha warroonni chaanaalii kootiif haaraa taatan asumaan sabskiraayib gochuudhaan warroonni immoo maatiin taatanii jirtan laayik sheer gochuun dagatinaan dhaggeeffattaniif galatoomaa yeroo gaarii qabaadhaa. Chaawu.